odeeffannoowwan tokko qabannee isiniif dhiyeessina nu waliin ta'a. Tarkaanfiin seera kabachiisuu haala bu'a qabeessa ta'een gaggeeffamaa jiraachuu tajaajilli kominikeeshinii mootummaa beeksise. Muummeen ministeera Abiy Ahmed daawwannaa hojiif Jibuutii galan. Qorannoon dabalataa sababa mirga namoomaa raawwataman jedhame irratti dhaabbatni mootummaa gamtoomanii gaggeessuuf karoorfate fudhatama kan hin qabne ta'uu dubbii himaan ministeera dhimma alaa Ambaasaddar Diinaa Muftii ibsan. Tarkaanfiin seera kabachiisuu haala bu'a qabeessa ta'een gaggeeffamaa jiraachuu tajaajilli kominikeeshinii mootummaa beeksise. Ministeerri deettaan tajaajila kominikeeshinii mootummaa Salaamaawwit Kaasaan ibsa miidiyaaleef kennaniin tarkaanfii gareen shororkeessaa shanii irratti fudhatameen naannoo Oromiyaa nageenyi fooyya'aan mirkanaa'uu fi bakkeewwan to'annoo garichaa jala turan bilisa baasuun danda'amuu ibsaniiru. Bifuma wal fakkaatuun naannoo Amaaraatti tarkaanfii seera kabachiisuuf fudhatameen naannicha irratti nageenyi mirkanaa'uu kaasaniiru. Seera kabachiisuun cinatti gaaffii misooma hawaasaa deebisuuf mariin gaggeeffamaa jiraachuus eeraniiru. Mootummaan caasaa isaa qulqulleessuu tarkaanfii seera kabachiisuu fudhachaa jiraachuu fi tarkaanfichi ammas kan hin xumuramne ta'uu ibsaniiru. Muummeen ministeera Abiy Ahmed daawwannaa hojii Jibuutii seenaniiru. Muummeen ministeera Abiy isaanii Somaaliyaa xumuruun Jibuutii yoggaa seenan pirezidaantiin biyyattii Ismaa'eel Omar Geeleetiin simatamaniiru. Turtii isaanii Jibuutii kanaanis hariiroo gamlameenii Itoophiyaa fi Jibuutii akkasumas dhimmoota naannawichaa irratti ni mari'atu jedhamee eegama. Qorannoon dabalataa sarbama mirga namoomaa raawwataman jedhame irratti dhaabbanni mootummaa gamtoomanii gaggeessuuf karoorfate fudhatama kan hin qabne ta'uu dubbii himaan ministeera dhimma alaa Ambaasaddar Diinaa Muftiin ibsaniiru. Ambaasaddar Diinaan dhimmoota garaagaraa irratti miidiyaaleef ibsa laataniiru. Mootummaan yaaddeebii gabaasa waloo koomishinii mirgoota namoomaa Itoophiyaa fi koomishineera olaanaa mirgoota namoomaa dhaabbatichaa irratti eeraman hojiirra oolchuuf qophii ta'uu eeraniiru. Haa ta'u malee gama dhaabbata mootummoota gamtoomanii adeemsi qorannoo dabalataa taasisuuf godhamu fudhatama kan hin qabne ta'uu kaasaniiru. Waliin ga'iinsi deeggarsa namoomaa cimee itti fufu mariin biyyaalessaa adeemsarra jiraachuu fi tattaaffiin nageenyaa mirkaneessuuf taasifamu cimee kan itti fufu ta'uu dubbataniiru. Addi bilisa baasaa uummata Tigraay tattaaffiiwwan nageenyaaf deebii qajeelaa laachaa kan hin jirre ta'uu fi waraana biraa qophaa'aa jiraachuu ibsaniiru. Egaa dhaggeeffattoota keenya har'aaf odeeffannoon qabnu kana fakkaatti turtii gaarii qabaadhaa galatooma.